akkas inshallah haqaayyoo fi abbootitti aansuudhaan hundi keenya inshallah ummata Filisxeen irraa dursinee hunda nama rakkoo keessaruu ka dhibame, ka hidhame, ka cinqame hundayyuu akka rabbi rakkoo baasu yeroo du'aa godhatanii dagatina. Anallee siin rabbi nama haqa dalagu nu hoggosu. Itti aansuudhaan shaneen namni 151 harka kennatteedha. Kanaaf kijibaadha ol seenii beektaa daalachisu. Tiibillee firraallee waan ilaallu jira. Akkasuma Israa'el Araboota iyyisiifte jetti dubbii jajjabdu fiddee Israa'el numaallee nuuf foltu fakkaatti akka taatu. Israa'el dubbii jajjabeessite dhageettaniisi. Dubbii jajjabduun Araba qabate warri biyya Arabaa jirtanillee qophaaya. Akkas inshallah haala yeroo illee gaggabaabsinee waliin laallaa bakka irraa eegallu shanii irraa eegallaa jechuudha. Ilmaan Oromoo warri waggaa 7 kana waliin jiru warri achiin duraa dhiisaa. Waggaa 7 kana keessa maal jechaa baane? Maal waliin jenne jala? Namni tokkollee kaayoo harkaa qabu hin jiru. Namni tokko waan irra dhaabbatu hin qabu baaxila karaa dharaa karaa kijibaa gubbaa jiranii hundinuu mooraa abbichuu kophee abbichuu jala dacha'uu deemanii siin jenne akkas waliin jenne kanaaf waggaa 7 kana waliin turre. Karaan birii tokko namni tokko gaafii Oromoo hafte ni deebisa jedhee deemu waa hafan hin jiru. Gaafiin Oromoo maali? Oromoo fottoosu? Gaafiin Oromoodhaa? Oromoo adda baasanii Oromiyaa ijaaruudhaa? Takkaan dhageenyan. Warra dhiigaan Oromoon tahin Oromoo kana diina bituu barbaadu. Sabaa sablammoota biyya kanaatiin ol ficcisiisuu barbaadu. Warra ammoo siyaasaan hin galiniif qofatu Oromiyaa bilisoomsuudhaaf yookaan Oromiyaa fottoosuuf dhiifamu bilisoomsuuf fottoosuudhaaf jedhee warri deemu jechuudha. Garuu adeemsi qabsoo bilisummaa Oromoo yookaan gaafii Oromoo warra hin galiniif uummanni Oromoodhaa fishaa keenya irraa baane haqateenna biyya teenna namni biraa dhufee irra nu bulchaa jira ni zollomamnee zaalima san ofirraa kaafnee ufii biyya teenya ufii bulfanna jedhe malee ni fottoondhaa namni jedhanii Oromoon uummata Oromiyaan yookaan uummanni Oromoo uummatarraa fottoqan malee uummata fottoquu miti jalqaba warri kaayoo san akkasin ilaaltan jecha isin shawwadi ni beeka jechatu lafaan bade nama garii kana keessa badaniiti hedduun namaa warri jimmarraa fottoquu barbaadu yookaan baalirraa fottoquu barbaadu yookaan shawaa gujii booranarraa kaan boorama qabsoo goona jedhee fiigu kuni warra ilmaan Oromoo kutaa yookaan gandaan fottoqsuu deemu malee uummanni Oromoodhaa haga bilisoome haga bakka barbaadu kaayoo qabsaa'uuf diina isaa fishaa isaa irraa ona isaa irraa kaase waggaa 7 jira jechuudha. Achi bira dabree uummanni Oromoo sabaa sablammoota gabroomee fi gabroonfata hunda isaa hunda galchee iyyisiisu jira jechuudha. Tigraay yoo itti dhatte warri kaleessa ganda keenya fishaa keenya dhufee nu saammachaa bahe nu ajjeesaa ture nu baqsaa ture xiixu jira wal nyaachuu jira jechuudha. Yoo isin naannoo warra gartee ganda Minilikii dhaqxan iyyuu jiran xiixu jiran wal fixu jiran wacu jiran jechuudha. Gaafiin namaa yoo hin galin warri kalee ganda keenya dhufe addaan nu qoode shanee fa'aa nurra ijaare kaafaa ofaa nurra ijaare dhagaa dubbii gaaris ni galti dhagaa kaafaa of filmaata seenaa artillee jedhanii meeqoota homaa warri kunniin warri hadha iyyuu mootummaa kana dura dhaabbatu gareen gartee hadha wuccu abbaa feete ta'e feetu abbaa feete maa abbaa kiyya haadha kiyya hin taane warri san caalna aanu jiru namni hadha wuccu hundinuu tokko warra dubbiin hin galleef akkanumaan kalee qabsaa jedhee fiigaa ture yoo san hin tahin ammoo warra garee ergaa barate ergamuu barate dhiigaan Oromoo ta'e kun warra ergamuu barate akkamitti nuti ufiin ubbulchina gabrii Oromoon biyya bulchiteen fafa warra jedhu deema jechuudha. Yoo dhiigaan Oromoo dhugaan ta'e kunoo warra kalee warri nu keessa taahee adda bilisummaa Oromoo keessatti KFO keessatti OPDO keessatti bakkoota hundannu keessatti ijaaranii achi waccu kanatu ilmaan Oromoo gaaraan naqee waggaa 7 kana ufii wal fixxee irraa baatee ilmaan Oromoo fixaa baatee hadha kunoo 50 100 200 qawwee harkistee galaa jirti jechuudha. Yoo gaafa kaleessa nuti itti lallabnu itti himu lakka qabsoo nutu keessa ture nu beeka koottaa nu gaafadha wanni waa lafan jirani kaayoon qabdani hogganan qabdani amba isinitti taphachuu jira ijoolleen baynaannee kadhachaa baane wanni nuun hin jedhin nutti hin dhaadatin hin jiru jechuudha.
maxxan nuun jedhan dhufan garuu kunuuta alhamdulillah galuu jiranidha. Kanaaf shaneen kaa isinillee poosti goonee jirra. Tokko akkuma isin yaadattan an shaneen jabdu jedhee ilaalu shaneessaa beektan shaneen jajjabduudha. Osoo qabsoollee goote waa gootu shanee Gujii keessa jirtu Boorana keessa turte. Maaliif waraanaa woboo kaleessaattu keessa jira. Woboo kaleessaa ijoollee gaafa nu qabsoo keessa jirtutu namni akka Jimaaree Baafaa ijoolleen hedduun miseensi Buules warri kaayuma dhugaa san kalee harkaa qabu keessa ture. Garuu dogongoranii gaaratti hafan. Osii taa'e sabboonaa sabaa. Hin tuqinaa isa hin dubbisinaa isa. Isin ittiin katabina nama na waa jedhu arge isin baasaa taa'u dhiisa. In jira abba kanu ajjeesuuf kanu jiraachisullee rabbi malee ergamtuu akka keessaniitiif ni jirra alhamdulillah. Akka Jimaaree Baafaa akka keessa jira. Lola beektii istiraatiijii qabsoo waan hundaa ijoollee beektuu fi warra waraana keessatti yoo xiqqaate waggaa 30 jiru keessa jira jechuudha. Waggaa 35, 36, waggaa 40 keessa jira. Qabsoo warra qabsaa'otaa dirree qabsoo jiran keessaa warri qabsaa'onni kalee keessa jiran loluu lolchiisuu beekan istiraatiijii waa hunda beekan eessa jira yoo Booranaaf Gujii keessa turan. Wanni achirraa gadaa fi guutuun marroo qabadhu warra qabsoollee marroon qabsoo itti dhufe maa itti dhufe ni beekna guyyaa inni itti dhufe beekna marroo hadhaa gaashee marroo jaallee marroo jedha fayyaalessi kenna gayyaa'ee guyyaa marroon qabsoo dabalame beekan nuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru dhufe marroon hadha qabsaayaadha jagna lolee beekaa daawutti ibsaatu Asmaraa geessee dabballee barsiisee gadhiisee hadha waraana jagna jedhee jala deema fayyaalessi. Waraanni sun ijoolleen suni ijoollee isirra nama inni deddeebisee barreessi bilook isin irraa godhaa hin tuqinaa ittiin katabeen nama kana. Galma bilisummaa Oromoo kan jedhu kuni nafxanya yoona ijoollee nafxanyaan nu keessatti turte laala yookaan akaakoo isaa yookaan abbaa isaa yookaan isa. Oromoon hadhaa bilisummaaf deemtu tokko illee hin jirtu hin tuqinaa hin katabin abbaatte katabaartu sun si bilook godhaan haa ta'u. Kanaafuu ijoolleen shaneedhaa kaahadhaa namni 151 hidhannoo kaa jawween faati itti bitte daaspooraan girrisaan ala kanaa itti bitte ijoolleen biyya Arabaa keessa sartanii bittanii kilaashii illee bittanii snaappara binna isiniin jedhanii sirraa guuranii horii taankii illee binna isiniin jedhanii zamana tokko xiyyaara illee bar diroonii binna jedhanii guuranii miskiina fayyaalessa kanarraa guuranii bara. Miskiin jedhan shaamii biroo. Warra keessaayyuu Ameerikaa jiru kana fa'a meeshaa guddaa binnaa barri bara bilisummaatii lafa Finfinnee fudhattanii fooqilee gartee jirtu kanneen isinii hirra jedhaniiti. Akkasitti fayyaalessi Finfinnee lafa fuudhadhadhee guuree gartee guuraa ture jechuudha. Rabbiin rahmata nuu haa godhu malee dubbiin jajjabdu nama kennaa kun. Oromoo balleessina yeroo jedhan namni tokko namni uf duuba waa qabatu hin jiru. Gaafa diina kaan balleessina jedhan tana buuteen isaanii dhagaa bartee bishaan garba jedhanii gara keenyatti bishaan guddaa keessatti darban. Mee egaa akka biris ni agarsiisa. Warri mormuu barbaaddu kunooti ijoolleen
Duuba ragaan toltiin yoonni martu ijoolleen kun ijoollee dhiiga ilmaan Oromoo gannaqaa turte, dhiiga olii gannaqaa turte. Itti fakkeessanii achi guuranii akka nama mana hidhaa dhaqee qilintoo dhaqee ba'uu dadhabde. Mee ijoollee kana warra gale warri ijoollee kanneen beektan maan galii naaga dubbiinis ni galte jedhaani karaan galan hin jirtu. Yoo atiin galaa waan kanaa misi shakkan mataa sirraa buqqisan jetti. Ni beektanii miidhan. Alhamdulillah wanni iyyaa baane jechaa baane maaliin dhumatinaa gaara sareen isin nyaatini galaa. Qabsoon Oromoodhaa. Wanni adda Oromoon gaafiin Oromoo kan deebi'in hin jiru. Gaafii rakkoo ganda keessaa ka jiru. Ikonoomii waan adda addaa jiru kuni waan mana keessa wal gaafannee sirreeffannu malee adda daangaan Oromoo cabe namni lafa Oromoo dhufee bulchaa jiru tokkollee hin jiru. Tolchinee balleessinee akka gaarii bullee waliigaluu dadhabne naannoo Oromiyaa nun bulu jira Oromiyaa bulu jira jechuudha. Namni adda dhufee naannoo biraati Amaaraa Tigiree Guraagee dhufee Oromoo bulchaa jira. Poolisii naannoo biraati dhufee Oromiyaa keessa deemee bulchaa jira hin jiru. Bilisummaan barbaadu kana amree moo akka warri gartee kaama Ameerikaa keessa deemeetiin hambagarii nyaachaatiin farshoo dhugaatiin gartee dubartiifonnaa konnaatii jijjiiraa deemu jira. Yaadan san jedhan san jirti dubbiin miti. Isaanii bizinesa. Ijoolleen tun yoo xiqqaatte warra kalee gaara ture malee waggaa 7 kana daftara lafa keettee haadha abbaa gargaaruu dhiiftee umrii isii gaara keessatti yakka dalagaa turte jechuudha. Gaafa dhattu ijoolleen bineensa dhatte deebuu keessaan danda'an namni hedduun ni beeka waan kana. Yeroo achi dhaqan bineensa dhaqan. Warra dhumatillee ni beektan. Ijoolleen jagni akkamii kan dhumate warri yaada dubbiin galteef marroon mataadhaa ture jechuudha. Ijoollee Arsii, ijoollee Harargee, ijoollee Jimmaa, ijoollee Tuulamaa na caala isintu beekaa ga'u irra shanan. Guyyaa lola waliin bananii guyyaa guutuu wal fixantu jira jechuudha. Kun hundi kan irratti dalagame maali? Namni yeroo achi dhaqu bineensa dhaqee as deebi'a yoo jedhu karaan deebi'an hin jiru. Kanaan achi ijoolleen tun dhumattee qabeenya biyyaallee seenaa ufiillee amma Tuulama kana keessatti yoo dhageettan dheengadda tokko kaleessa dheengadda. Kaleen sagalee maka Itoophiyaatti kalee jechuudha. Qawwee namarraa fudhatee na poolis tokkollee ajjeesee nama biraallee ajjeesee bulchaa illee ajjeesee eegasii ajjeesan jechuudha. Yakka yoo barate namni harki isaa gadi hin taa'u yakkama. Namni yakka yoo barate yoo bakka hin taane hoggana hin taane gaangistara warroonni amma biyyoonni guddate kunniin kabaduun maalidhaa? Namoota bakka yakkaa dhaqan yakka baratan afaan qawweetiin nyaachuu afaan qawweetiin dhuguu baratanii yeroo baay'ee akka guddaa dalaganii jechuudha. Jazaa kana rabbii warra ijoollee tana baasee itti taphatee haadha umrii isii achi fixxee ijoolleen tun adda laal mana haaromsaa naqanii ulii gorsanii barsiisanii karaa malee turtanii yakkarra turtanii bahameeti galmeen jaraa akkatti taa'amu jarri nu beekta nama waan sedda sirra dubbachuu barbaadu. Amanama uumiti. Yooma amanaman deebi'anii hawaasa keessatti waan gaarii dalaguun hawaasa ofii keessatti amanamanii gaafa jedhan amanamoo ta'an jechuudha.